Kun gaafa Tanzaaniyaa yaaliin araaraa godhamaa ture san steeppii lamaan deemamuuf yaadame. Tokko mootummaanii fi waraana bilisummaa Oromoo goshee godhaniitti dhimma seekiyuriitii seetil godhu. San booda political processitti seennaa akka kaafaa ofii abaawoon itti seenan. Jarri gulalee kun duuba gara galanitti waraanni jiru marroo jala hin jiru. Waraanni shawaa keessa jiru marroo jala hin jiru. Waraanni boorana jiru marroo jala hin jiru. Waraanni maalii jiru he is by himself. Sabotage godhaa turan. San qofa osoo hin ta'in jeequmsa booda waraana keessatti uumamee ilmaan Oromoo meeqatti dhuman. Ani waraanni kun hundi harree yoo galle rakkoo irraa hin qabu. Abiyyillee garas yoo galle rakkoo irraa hin qabu. Garuu dhumaatiin ilmaan namaa shira fi sharrii dalagu kanaan godhamu dhaabbachuu kana dhaabsisuu barbaachisaa jechuudha. Taphni akkanaa kun taphni ilmaan namaa qabsiisanii ittiin taphatan kun dhaabachuu danda'uu qaba. Ani ilma Abaawooti. Abbaan kiyya Abaawoo ture. Abaawoon eenyu anaaf beektaa? Abaawoon dhugaa eenyu beektaa? Ijoollee shiraan dhumte tana. Ijoollee mana hidhaatitti qeensi irraa buqqa'e. Ijoollee barahaa keessatti itti taphatan. Mooyiboon faadha. Battee faadha. Abaawoon dhugaa. Arroo Abaawoon warra bosona jiru anaaf. Namni Abaawoo jechuu danda'u warra with all his mistakes, with all his wrong doings, marroo qofa, marroo fi guruppii san qofa. Warri sanii asii gareen qajeelaa faas, gareen daawud faas biltsiginnaadha. Ummanni keenya daawud jaalachuu, qajeelaa jaalachuu deeggaruu mirga qaba. Akka biltsiginnaatti deeggaruu qaba. Kaafaa'oo keessaayis taanan gara mootummaa goree keessattuu ajjechaa security apparatus keessatti hirmaannaan namni sun ofirraa fageessuun barbaachisaadha jechuudha. Mooraan Oromoo clear ta'uu danda'uu qaba. Maaliif kana siin jasi fakkaate? Amma waan tokko haasaa turre miti naafati gaaf tokko. Ijoollee waraana keessaa galte kana maal kennitan hin jenne gaaf sanyiin faagalan baga galtan jenneen walajjee suura kan wayyaa. Garuu immoo guduruu akka qabattetti waba moofiin jettee deebitee caakkatti hoggaa deebitee ummata keenya dogongorsiiftee fixxu amma waraana Moosee faan hoogganamu kanaan waraana bilisummaa Oromoo jennaan moo maal jennaan ummataanoo amma marroos barri waraana amma marroo jala jirullee qeequu hin dandeenyu maaliif gaafa namni dhume kiyyaa miti waraana shorroqaa jedhamutu nama fixaa jedha. Shorroqaan dhabamuu qaba. Waraanni mootummaa warri mootummaatti gale clearly kaabba uniformii mootummaatiin uffate makalaakaa ta'e poolisii Oromiyaa ta'e hojjechuu qaba. Kaabba oppositionii ofirraa buusuu qaba. Rakkoo irraa hin qabnu mootummaa haa deeggaru abbaan mootummaa deeggaru. Abbaan mootummaa mormummoo seera mormituu hordofee discipliniidhaan. My concern is about holding people accountable. Amma waraana guduruu kaayatee caakkaa keessa deemee nama fixu kanaan kamaan filee fakkadaan geessan kanaan maal jennaan waraaneen waboodha moo makiina makalaakaatiin deema rasaasa makalaakaa dhukaasa caasoo mootummaa keessa jira garuu immoo waboo ofiin jedha rifeensa baay'ee dubbiftee dhaan jette reefu ijoollee galta kanas dubbisee bara. Ijoollee galtanas dubbise we debated. Maatii keenya ijoolleen mantuu maatii keenya duraa tuutee maatii keenya tikfachuudhaaf deemne faannoo ofirraa rukutuu deemne kan jaan jiru. Fine, that's fine with me. Garuu immoo maatii kee eega mootummaatti galte booda maatii keetirraa ittisuuf isaa taatu. Oromiyaarraa waa itti seettoo itti amante do it. These are rules. Waraanni wal lama clearly uniformii wanni jedhamu. Maaliif waraanni yeroo baay'ee ka uniformii uffatuuf? Poolisiin Oromiyaatii fi makalaakayaan maaliif uniformii gosa lama uffata? Poolisiin Oromiyaa keessatti warri riphee jedhanii fi humni addaatii fi poolisiin idilee magaalaa keessaa maaliif uniformii adda addaa fudhata? Gaafa isaan badii balleessan garee kana balleessa jedhee uummanni ifatti argee akka mootummaatti himee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf. Kanaaf the same applies to warra maqaa siviiliin socho'aa jiru. Yoo
ani kana wayyu mootummaa kana wajjin hojjechuudha. Jari kun bar ifatti dho'isaa miti bari abtaamu ka godhamaa jiru. Ifatti golf club injira kama makalaakaa kun. Amma mee jara kana gaafadhu. Eenyu Yusuf ilma jaarsaa gurbaan jedhan sun. Gaafa dura dhufeen akka inni gara basaasa kanatti goree arge. Ittiin hime. Gurbaan sun sanii as miidhaa inni miseensota abaawota irraan gahe. Ajjeesisuu hiisisuu irratti. Boodarra ililli irratti kaafaa ofii abaawoo gurgurachuu ka'ee miliyoona 67 maal fudhatee amma kana waa akka torri bullallee maaliif ifatti jira. Soo zamaan soo dachaasa. Kanaafi ka mootummaa deeggaru gara mootummaa ka mootummaa mormu gara kaanii gaafa isaan dhufanii lakkii nuti kanaa mitii jedhanii rakkoon hin jiru because I have interviewed their members amaan filee warra wajjin hidhaa turan yaabeelloo irraa kaasee hamma shaashamannetti namoota fakkeenyaaf ijoollee mooyboon ajjeeste isaantu gara mootummaatti gansiise mucaa eenyummaa jedhamu mucaa marsi moo jedhamu marsi jedhamu marsi yookiin turaa mucaa jedhamu ijoollee kana isaantu gansiisee gurbaa ajjeechisiise. Okay, amma warqa wal makee bara. Asiin amma abbaba gara suufaan kiliilli mootummatti waan galaniif gocha abbaba gara suuti mootummaa gaafanna shimallis gaafanna abii gaafanna. Gocha maan fileeti feennu haa gaafannu ree. Gocha fakkadaati feennu haa gaafannu ree. Eenyu haa gaafatamu. Kana wanni dhiibaa jiru. Wanni kun qabsoo Oromootiif godhu kiliir godhuu danda'uu qaba. Maaliifi abii waggoota torban dabre kana maafiyaa naannoo shimallisitti gurmeesse matu hayaa tanatti fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa ture. Abbaa gara suufaa jalatti haayiluu gonfaafaa jalatti xiiqii isaan warra abbaa warra qabaniin fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa jira. Amma immoo shiftii godhaa jira. He is going to dump them. Jaratti naannoo shawaa lixaatitti wal jaartee achi Oromiyaa keessa bobaatee biyya shoror keessaa turte san amma dura haasofnee waa'ee matu hayaa tan. Amma jara sun amma expose ta'ee jira. Amma gullalleetti fayyadameet marroo qofa rukutu osoo hin ta'in uummata Oromollee ittiin rukutuuf deemu. Kana immoo odoo iji keenya agartu hin callifnu expose goonaa jechuudha. Haga ammaa wanni dubbanne parsantii tokko hin ta'u yakki hojjetame. In fact amma fuuldura deemnee faayila ilaaluu jirra. Har'a fakkeenyaaf waa'ee hoteela Tigraay hotel jedhamu Finfinneetti godhame. Anis waan tokkoon seenaa tokkoon yaadadha. Yeroo tokko nama Ameerikaa tokko wal argee wayyaaneen maqaa Oromoo balleessuu fi tarkaam amma yeroo san qabsoo Oromoo kana gara shororkaatti achi dhiibaa ture warri Ameerikaa kunis. Kun soba unoo kana baawutu godhe yennaan agarsiisa namichi kun. Soba kana wayyaaneetu qabsoo Oromoo ittiin tureessuudhaaf godhee jeen falme. Ittiin amaneen falmaa ture beekan. Namni sun maal naan jedhe beektaa? Independently verify goonee jirra. Tarkaanfiin hoteela Tigraay irratti godhame miseensota abaawutiin akka godhame ajajni abaawuu irraa akka dhufee naan jedhe. Soba jedhanii morme. Gaswaat. Har'a waan maxxanse warra achirraa argate. San qofaa miti nageenya isaanii waan hin barbaadin malee warra achi keessatti hirmaate illee interview godheetiin jira. Maaliif kana godhan waan tokkoon si gaafate yeroo sana nama sarpiraayiz godhaa ture. Qabsoon Oromoo maal argachuu fi hoteela xiqqaa tokko ka waraanni tokko keessa hin jirre rukutti. This is pure terrorism. Waan qabsoo Oromoo xureessati. Gocha kaffaaluu faamilii ittiin murame. Gocha meeqa dho'iinsa boombii baabura wanni irraa dhuhaa ture. Jointly by the way amma kan Tigraay kana nama deeggarmaan dhaggeeffadhaa miseensi tika tippee levelee kawaan san koondireet godhe ifatti dubbataa jiram. Lama ta'aniit tokko Asmaraa taa'e tokko Finfinnee taa'eet ilmaan Oromoo taphataa ture. Har'a maal godhaa jira tokko Gullallee taa'eet tokko 4 kiiloo taa'eeti. Maalee adda addaatiin kubbaa gara tokkotti dhayaa jira jechuudha Oromootti kan itti dhiisuun qabnu. Gaafii na dhaggeeffatu argaafadhe maalinni namoonni hidhaa gurguddaa keessa darbanii gara dheengadduma hidhaadhaa ba'an namoonni waggaa lamaan kanatti hidhaadhaa ba'an jiranii aarsaa gurguddaa kaffalaa warreen turan jiranii namoonni maqaa isaanii beeknu qaamaan beeknu
hedduun isaanii aarsaa gurguddaa kafalaa turan mana hidhaa bilchiginnaa keessatti himannaa tokko malee akka imaanaatti akka meeshaatti qabatamanii namoonni sirni kun yakka guddaa irratti raawwatame jiranii namoota kanaan bilchiginnaadha jechuun ni danda'ama. Kana jechuu keetiin maal jettaa ABO'n walumaa galatti akka dhaabaatti hooggansa yookiin namoonni muraasni rakkoo qabu jettee amantaa yoo ta'e sana of keessaa calalee haa qulqulleeffatu jechaa jirtamoo walumaa galatti ABO'n harka rukutee galee bilchiginnaadhaaf gama siyaasaa taphatu gaaffii jedhu dhiyeessaa jirtaa kan jedhudha. Gaaffiin Jawaariif kaase warreen TikTokiin dhageenya waan jettaniif nama 20 wayitachi jira waan ta'eef kabaja isaaniitti irra deebi'e warreen gara birootiin hordofaa jirtan of kalchaasuuf jedha. Ijoolleen mana hidhaa turan nama jaara fakkaatu isaan. Yeroo negotiationii Tanzaaniyaa san duras I was involved. Akka precondition akka confidence building measure jarri kun akka lakkifaman dhiyeessaa turre. Bakka ani jirutti nama makalaakaa nama tikarraa bakka faranjoonni jiranitti wanni jedhame maali? Jarri kuni yoo deemanii yoo lakkifamanii deemanii marootti makamanii humna isaa jabeessu. Therefore they become spoilers. Gaafa kan ofii dhaqee nama kana nama warra Ameerikaa makalaakaa agarran ati hoogganaa isaanii irra beektaa kanaan jedhan. Jaarmaa fi hoogganaa isaanii irra beektaa. Lammiin kaleessa adaraan kaa'amnee yaas adaraan kaa'aman. Namu beeka sodaateeti ka inni jechaa jiru malee. Kan hadaraadhaan kaa'aman yoo bayan waan adda addaa godhu jedhamee waan yaadameef jechuudha. Maaliin jechaa jira waa'ee jara kana waliigala Oromoon ka beeku qabu har'a ABO'n caakkaa jira. ABO'n is a resistance force, is a liberation front. Liberation frontiin ka jiru caakkaadha. Akka warra Tigraayitti adda ba'uu qaba. Geetaachoon faan Saarqaan faan clearly bilchiginnaadha. Dabrajoon faan clearly TPLF. Maaliyaa lamaan dhumaan jiru uummanni Tigraay. Kana aara baay'inaa wayyaa jedhe gara Finfinnee galeera. Lakkii TPLF naa wayyaa Dabrajoon naa wayyaa kan jedhe achitti hafeera. Clearidha. Keenya garuu bargaanfatee miila lama bakka lakkoo kaayatee nama ficcisiisaa jira.